रेडियो वर्रोंगेलाती। रेडियोन वर्रोंगेला tokkummaa waldooti Oromoo warroongeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiiloo heerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiiloo heerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa wangeelaati. Kun reediyoo warroongeelaati. Lolaan cabsatee galee mana keenya keessa keeshaa uffannee raafna biddilibsii uffannullee hin qabne. Qoosaasin itti fakkaachuu danda'a. Lolaan dhufee narra galagalee mudhii koo gadi liqimseera lolaan manuma keenya keessa. Har'a garuu seenaan sun darbeera. Waaqayyo siree bareedaa, uffata bareedaa, jireenya bareedaa maqaan isaa bara waraana eebbifamu. Obboleessa kun darba, obboleettii kun darba waan hin dabarre fakkaata. Harka fuunee attam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaan har'aa adoolessa 2 bara 2016 reediyoon warroongeelaa sagantaa ishee guyyaa irraa qabattee dhiyaatteetti. Akkuma amma dhageessan faarfannaa haaraatiin arjummaaf gaarummaa Waaqayyoo kan faarfate faarfataa gammachuu malkaa si'a ta'u faarfannaa kana dursee immoo dhuga ba'iinsa isaa kan nu dhandhamsiisee obboleessa keenyaa hojjetaa wangeelaa Tasfaayee Dagasaati. Tasfaayeen har'as dhuga ba'iinsa isaa nuu seenessuu ittiin ufufa kutaa arfaffaa ta'uusaati. Karaa barsiisa sagalee Waaqayyoo immoo har'as obboleessi keenyaa hojjetaa wangeelaa Abdii Magarsaan wajjin jira. Baricha bituu mata duree jedhuun barsiisa sagalee Waaqayyoo nuu jalqabe innis kutaa arfaffaasaa har'aa ittiin ufufa. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka waliin taatan kan isin affeeruu ana qopheessaa reediyoo warroongeelaa Roobsan Makkooti. Egaa sagantaalee keenya gidduutti immoo faarfannaa garagaraa isiniif leera. CD haaraa obboleessi keenya gammachuu malkaa gidduu kanaa gallakkise keessaati. Yoo nu wajjin turtaniif gara boodaa faarfannaa tokko akkan isin affeeruu aadaa isinii galaa amma faarfannaa taanu kanaan gara ergaa sagalee Waaqayyootti Ayetari bato, chirrato, llegani.
Dhaggeeffattoota keenya maqaa fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiin attam jirtuun jedhee nagaa isin gaafadha. Lafa jirtanitti hundumti keessan baga fayyaa taatan. Torbee darbee barumsa keenya itti fufee jiru isin beeksisee tanani goolame. Bara sammuutti aanee inni jiru bara kakuu akka ta'e. Barri kakuu yookiis bara waaqayyo kakuutti haaresse jechuudha. Egaan kana walii wajjin ilaallaa duraan dursinee waaqayyoon kadhanna. Yaa waaqayyo abbaa keenya, gooftaa keenya, jiraatee jiraachisaa keenya, hundee jireenya keenya, dhaabbii jireenya keenya, galanni siif haa ta'u. Geggeessaa dhugaa, tiksee dhugaa, Yesuus Kiristoos mootii Saalem, mootii nagaa, maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Nu eddee nu geggeessite, nu wajjin taate nu to'atte, akka qaroo ija keetti nu eddee guyyaa irraa waan nu geesseef maqaan kee eebbifamu. Ammas yaa waaqayyo guyyaa kanan booda baltee nu laatteetta. Guyyaa nu laattee kanatti nutti dubbadhu nu eebbisi, dubbadhu nu jajjabeessi, dubbadhu nu haaressi, caba keenya fayyisi, dubbadhuutii waan nu keessatti hafu maqaa Yesuus Kiristoosiin nu kenni. Isa jaallatamaa ilma kee Yesuusiin. Ameen. Egaan waa'ee barootaa yommuu itti ilaallu ergaa Paawulos qulqulluu gara warra Efesoonitti barreesse boqonnaa 5:15 ijaajineet. Kutaa kana yoon dubbise yeroo kootu na jalaa adeema kanaaf garuma dubbii waaqayyotti illita. Egaan kutaa 3 kan nu ilaalle waa'ee baroota darban 3ti. Bara qulqullummaa jennee ilaalle barri qulqullummaa kuni hin kufe. Achii booddee immoo barri sammuu bara qulqullummaa harkaa fuudhe. Namni sammuutti kenname bara sammuu jedhamee beekame, bara sammuu kunis immoo hin kufe. Barri sammuu kun edda kufe booddee immoo ammas immoo bara bulchiisa namaatu dhufe. Bara bulchiisa namaa Nooyiif maatii isaan dhaabe, innis immoo hin kufe. Egaan baroonni kun kukkufaa dhufan ilaa. Wanta nu ilaaluun nurra jiru, wanta nu hubachuun nurra jiru, wanta nu xiinxaluun nurra jiru, baroonni kun bara qulqullummaa irraa ka'ee edda iddoo gadhiisee booddee abboommii waaqayyoo edda cabee booddee namniif waaqni edda wal dhabee booddee kufaa dhufee jechuudha. Egaan bara bulchiisa namaa kana keessatti bara Baabiloon afaan namaa waliin dhaame, namnis immoo seera bulchiisa waaqayyootti kennee bulchuu dadhabee faayidaa mataa isaatiif godhatee kunis kufaatiidhaan xumurame, waliin dha'uudhaan xumurame. Baabiloon jechuun waliin dha'uudhaa jennee dhaamne. Egaan har'a guyyaa irraa waaqayyoo bara isa arfaffaatti ce'ee bara arfaffaa fiduusaa laalla. Bara bulchiisa namaa booddee inni jiru bara kakuu jedhamee beekama. Inni immoo isa jalqabaa seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hamma seeraa ba'uu boqonnaa 12 lakkoofsa 37tti inni jiru kun bara kakuu jedhamee beekama. Egaa waaqayyoo bara kana oolchuudhaaf bifa barootaa geggeedderaa ture, adeemsa isaa geggeedderaa ture. Akkamittiin akka dhaloota oolchuu, akkamittiin akka dhaloota daandii isaatti deebisu waaqayyo yaalii gurguddaa inni godhee baroota kanatti geggeedderu argina jechuudha. Bara kakuu immoo fide waaqayyoo boqonnaa 12 irratti seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti waaqayyo Abrahaamiin waamee jedha. Eessaa waamee nama tokko kana eessaa waamee nama waaqa tolfamaa abbooliinsa akaakiliinsaa baabiliinsa waaqeffatu keessaa nama dugda duubni isaa waaqeffannaa waaqa tolfamaa keessa jiru keessaa nama sanyiinsaa sooressa ta'e keessaa waaqayyo Abrahaamiin dhaqeetu Abrahaam jedhee jedha. Akkas jedha sanyii kee keessaa, biyya kee keessaa, lammii kee keessaa, qe'ee kee keessaa garansi agarsiisutti addaan bahii jedhee jedha. Namni kakuu fuudhu nama addaan bahu. Namni dhalootaaf kakuu fuudhu eebba fuudhu nama waaqayyoof addaan bahudha. Egaa Abrahaamii utuu eenyuun hin mari'atiin dubbii waaqayyoo isa dhaga'e kanaaf abboomame addaan bahe waaqayyoof addaan bahe. Yeroo kana keessatti waaqayyo Abrahaamii wajjin kakuu dhaabee jedha. Maal jedha kutaa sana keessatti? Abrahaam jedha waaqayyo. Biyyi lafaa siin eebbifama, eebbaaf ta'ii jedha.
dhaloonni biyyi lafaa siin eebbifama, siin oola, siin booji'ama, siin gara ulfina waaqayyootti deebi'a karaa kakuu kanaa jechuudha. Kakuun kun immoo dhalootatti darba, sanyii keetti darba jedheetu waaqayyootti dubbate. Egaan kan si eebbisa nan eebbisa, kan si abaara nan abaara jedheetu kakuu gurguddaa galeef waaqayyo. Kakuu biyya lafaa fuudheetti kenne jechuudha. Kakuu dhalootaa fuudheetti kenne jechuudha. Waaqayyo Abrahaamitti jechuudha. Abrahaam egaan bara waliin dhaamaa kana keessatti, bara afaan namaa wal makame kana keessattidha kan inni kakuu fuudhe. Bara rakkisaa kana keessattidha kan inni kakuu haaraa fuudhe. Egaan barri kuni tokko waa'een afaan waliin dhaamuu baay'ee rakkina gurguddaa fide bara sana keessatti. Namni wal hubachuu dadhabee, namni walii wajjin jiraachuu dadhabee, namni walii isaatiif kabaja kennuu dadhabee kun wajjin cee bara kakuu keessattis rakkina guddaa uume jechuudha. Namni gargar ciccitaa adeeme jechuudha. Sanyiidhaan, qomoodhaan, afaaniin, naannaadhaan gargar ciccitaa adeeme. Ilmaan namaa gaafa baay'achaa adeemanii gargar ciccitaa adeeme. Kun waaqayyoon dheekkamsiise. Ammas barri kakuu kunis immoo gargar ciccituudhaan, wal hubachuu dadhabuudhaan ulfina waaqayyoo dhiibbachuu jalqabe. Barri kakuu kunis waaqayyo kakuu haa kennuyyuu malee namni kakuutti amanamee kakuu waaqayyoo keessa taa'ee kakuu waaqayyoo eegee jiraachuu hin dandeenye. Kakuu cabe jechuudha. Kakuu cabe. Kakuun gaafa cabuu rakkinni gurguddaan dhalate. Tokko wal hubachuu dadhabuudhaan, gosummaadhaan, sanyummaadhaan, naannummaadhaan kakuu cabsan isa waaqayyoon jaallanneen. Lammaffaani waaqolii xuraa waaqeffachuudhaan kakuu cabsan. Ana duratti waaqa gara biraa hin qabaatin isa waaqayyoo jedhee itti dubbate cabsaniitu waaqolii gara biraa, waaqa isaan dura adeemu, bifa gara biraa qabu isa waaqeffachuudhaan waaqayyoon dheekkamsiisanii hinaaffaa waaqayyoos kakaasanii. Waaqayyoos hin dheekkame, garaansaas hin gadde jechuudha. Amma barri kakuu kuni yoonuma gabaabsine ilaallee yeroo hin qabnuuf bal'ifne ilaaluudhaaf yoo dhandhe ilaallee barri kuni waan kana lamaaniin kufe. Waa'ee gargar ba'uu, waa'ee wal ciga'uu, wal tuffachuu, gargar adeemuu, afaan walii tuffachuu. Lammaffaan immoo waa'ee waaqa tolfamaa waaqeffachuudhaan kufe kakuun kun hin cabee jechuudha. Yommuu cabuu fedha waaqayyoo wallaalanii gara mataa isaaniitti deebi'anii, gara jireenya ulfina mataa isaaniitti deebi'anii karaa waaqayyoorra adeemuun hin danda'amne. Waaqayyos hin gadde, barri kuni hin xumurame jechuudha. Gabaabaatti yoo ilaalle jechuudha. Kakuun kun gaafa cabuu barri kun cabuudhaan barri kun xumurame, hin diigame jechuudha, hin kufe jechuudha. Bara isaa shanaffaatti darbe. Bara shanaffaatti kakuu waaqti xuraa'aan gaafa iddoo fudhatu, keessumaa waaqoliin xuraa'aan yeroo sana keessa turanii waaqolii ciccimoo turan warra akka Teemus jedhaman. Teemus jechuun ejja jechuudha. Teemus jechuun waaqa lafa qonnaa jechuudha. Isa afaan Amaariffaatiin sabsibee jennu. Kuni waaqa warra Baabiloon ture. Itti aanee fudhatanii Ashtaaroot kan jedhamu jira. Itti aanee fudhatanii yoo ilaaltanii Molook kan jedhamu jira, waaqa warra Gibxiiti. Waaqoliin kuni baay'eedha bifti isaanii. Isaan kana waaqeffachuudhaan hin cuufame gaan hin kufe barichi. Egaan waaqayyo gaafa barichi kufu waaqa isaa bara isa shanaffaatti dabarse jechuudha. Barri shanaffaan bara seeraa jedhamee beekama. Barri seeraa inni jedhamu kuni seeraa bahuu boqonnaa 19 hamma wangeela Maatiyos boqonnaa 2 isa jirudha. Barri seeraa kun egaa namni kakuudhaaf buluu didee, kakuudhaan jiraachuu dadhabee, seera waaqayyoo karaa isaarra adeemee jiraachuu dadhabee, kakuu kana sin cabsee waaqa ormaa waaqeffatee waaqayyoo hin gaddee, kakuun gaafa cabuu waaqayyoo bara haaraa fide. Maal godhe waaqayyo? Bara haaraa kana gaafa fidu bara seeraa fide. Kakuudhaan gaafa namni jiraachuu dadhabu
Musee waame waaqayyo gara Siinaatti. Musee waameetu waaqayyo halkan 40 guyyaa 40 turiitti jedhe. Museen Aaroonii wajjin saba sana dhiiseetu gara gaaraatti ol ba'ee achitti waaqayyo wajjin dubbachaa ture. Waaqayyo ittiin bultoomaaf ittiin geggeeffama ilmaan namaa seera tumeetu itti kenne jechuudha. Seera tumeetu itti kenne kana keessatti gaafa arginu egaan kanaaf bara seeraa jedhamee beekame. Waaqayyotu seera haaraa dhaabee jechuudha. Bara kakuurraa bara seeraatu fuudhe. Barri kakuu gaafa kufu jechuudha. Barri seeraa kun immoo saba sanaaf yommuu kennamu waaqayyo seerri kun anaa wajjin nama kana walitti fidaa jedheetu seera kana kenne. Jireenya saba kanaatiif geggeessaa ta'aa jedheetu kenne. Barsiisa seera kanaan karaa kanarra haa adeemanii jedheetu kenne waaqayyo. Kanaan jireenyatti dhufuu jedhee kenne waaqayyo. Seerri kuni namni akka daariin dabarree poolisii ta'ee eega jedheetu waaqayyotti kenne. Seerri kuni namni akka cubbuutti ijaan jabaanneef itti kenne waaqayyo. Darbee kan adeemneef jechuudha. Seerri kun akka namni akka daawwitiidhaa keessatti of ilaale of sirreessuuf waaqayyo seera kana kenne. Seerri kun namni akka dogoggoran hojjenneef jedhameetu kenname jechuudha kana keessatti akka of eeguuf jechuudha. Seera kurnan kana Museen fuudhee gaafa gadi bu'u sabni Israa'el Aarooniin dhiphisaniitu waaqa nu dura deemu nu hojjedhu. Museen gadi bu'u tureeraa jedhaniitu dhiphisnaan gurra isaaniirraa lootii harkarraa miillarraa guureetu tumee jabbii hojjetee jechuudha. Gaafa inni gadi bu'u hin sirbu sagalee kana gaafa dhaga'u maal jedhee gaafa dhaggeeffatee hubatu isa Aaroon godheef sabni sun waan inni godhaa jiru ammayyuu arge. Egaan jarri kun argitanii bara kakuu sana keessatti waaqa tolfamaa waaqeffachaa turanis hin jedheera. Maaliif kakuu diiganiitu waaqa isaan dura deemu waaqeffachaa turan aadaa sana fudhataniitu ammayyuu ce'aa jiru achi as. Museen seera sana fuudhee gaafa gaddeebi'u ammas jabbii hojjetaniitu waaqa tolfamaa hojjetaniitu itti weeddisaa jiru itti leellisaa jiru. Inni eekkamee waaqayyo. Museenis gaafa gadi bu'in aareen eekkamee gabatee waaqayyotti kenne sana darbatee cabsee jira. Waaqayyo ammas deebisee waame. Ammas gabaabsuudhaaf yoo yaallu deebiseetti kenne. Egaa ittiin bultooma kanaan seera kanaan namni akka jiraatuuf akka bulu godhee jechuudha. Kanaaf bara seeraa jedhamee beekama seerri kun. Waaqayyoof galanna ta'u. Seerri waaqayyoo ifa jireenya namaati. Seerri waaqayyoo geggeessaa jireenya namaati. Seerri waaqayyoo seera dhugaati. Dallaa waaqayyooti. Galanni isaaf haa ta'u. Namni seera waaqayyoo eegee yoo jiraate baroota keessatti barichi hin cabu. Barichi hin salphatu. Barichi ulfina waaqayyoo hin dhiibbatu. Barichi dubbii waaqayyoo irra hin ejjetu. Dhaloonni dubbii waaqayyoo hin tuffatu. Bara namni seera waaqayyoo eegu keessatti seerri waaqayyoo iddoo olaanaa qabaachuu qaba. Seera namaa caalaa. Seera biyya lafaa caalaa. Seera mana keenyaa caalaa. Seerri hundumaa bulchu dubbii waaqayyoo ta'uu qaba. Seerri kun cabuu hin qabu. Kanaan barichi booji'ama. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa dhaggeeffattoota keenya barri kuni barri seeraa kun akkatti itti fufee miti. Seerri eegamuu didee seerarra darban seeratu cabe. Seera waaqayyoo cabsanii keessaa ba'anii caalaatti iyyuu barichi cubbuun faalamaa deeme. Ittiin bultooma dubbii waaqayyoo akka ba'aatti fudhatan akka waanjootti fudhatan waanjoo nutti ta'ee jedhan yakka nutti ta'ee jedhan hin dandeenyu jedhan baachuu hin dandeenyu jedhan akkatti jiraachuu hin dandeenyu jedhan inni kun hidhamuudha jedhan akkuma nuyi bara keenya jennu keessa jennu dubbii waaqayyoo hidhamuudha jenna. Firiidamii nu dhowwata cubboo jechuudhaaf jenna. Akka garaa keenya nyaachuu, akka garaa keenya fiiguu, akka garaa keenya sirbuu, akka garaa keenya ba'uu, akka garaa keenya ta'uu firiidamii nu dhowwata kuni ba'aadha. Kuni waanjoodha jenna bara keenyas bara sanas akkasuma ture. Kanaaf eeguun dadhabame namni firiidamii jireenyaa barbaade seera mana waaqayyoo kanaan waaqayyoo ittiin bultoomanni kenne hin cabseemmas. Egaa barri kun caccabaa dhufe ammas hin cabee cabuudhaan raawwate kufuudhaan raawwate
barri seeraa kunis barri kakuus hin cabe barri seeraas hin cabe namni seeraa buluu dadhabe kanaan goolabame barichi kufuudhaan goolabame jechuudha sadageenyi waaqayyo nuuf eebbisu egaan dhaggeeffattoota keenya hamma ammaatti waa'ee torban arfan tokkoof waa'ee baroota 5 waliin ilaalleerra baroota 6ffaatti torbee dhufu walii wajjin ceene ilaalla sadageenyi waaqayyo nuuf eebbisu nu duukaa bu'aa ulfaadhaan kun reediyoo warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaan isaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51324 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tolu nu hordofuu dandeessu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma immoo dabareen kan dhuga bareessaati. Isatina gootee himeeffitu miisana beekaa faala fallitu lubbu koolchitee taaduu warraasiifan kennamu gosa gararraa. Isatina gootee himeeffitu miisana beekaa faala fallitu lubbu koolchitee taaduu warraasiifata uume doonni gararraa. Akkasin daganee tasiyade karaa kee dhaabatee abdiin koo jigee iyya kooti guutee sinirratu tolnuun galaata keessu na mul'atu. Akkasin daganee tasiyade karaa kee dhaabatee abdiin koo jigee iyya kooti guutee sinirratu tolnuun galaata keessu na mul'atu. Galaata lakkulaku anjeedhan qabu muku natuutu gamtolike. Birander bamu karke galata nakulaku jedan gabu muku tutu kami tolike birander bamu karke galata nakulaku jedan gabu muku tutu kami tolike birander bamu karke galata nakulaku jedan gabu muku tutu kami tolike birander bamu karke galata nakulaku jedan gabu muku. Faayidaa kana yeroon dhugaa isinii ba'u dursee dubbachuun kan irra ture akkamitti akka wal barreesheedha wajjiniin alamsaa hambisaa guutaa jedhamti warri manaa koo har'a waaqayyoo abbaa ijoollee lamaanuu godhee nu eebbisee maatii keenya jiraachisu sa'a isaaniin geessa lafa xiqqaatti birrii 3 kaffalu adaadaan ishee sa'a isaaniin deddeebisa. Mana isaanii mana mukaa jira hojii mukaan hojjetan baradhaa yeroo sana keessa achitti kanan wal argee achi booda fuudhuudhaaf immoo gara karooraatti siluma karoora keessan jira manni barumsaa macaafa qulqulluu qophaa'eera ilaaga argitu waaqayyo si murteessu eebba isa kan biraas qopheessutti ka'e karaa ofiisaa irra geggeessu jecha achi booda waaqayyo warruma ollaa walitti fidee namni dinqisiifatee biyyi dinqin jedhee si amati shetti ergamu yoo tasfaayesa kam isa wangeela baate mandara keessa naannoomu
Immaraatti mootti hin jiran isheedhaan. Namni wangeela baatu maraatu miti abdiidhaaf dilbii guddaa keessa jira. Namoonni baay'een hin tuffatu tajaajiltoota ittiin heerumani dubartoonni hin goyoominaa ulfinni eebbi qabeenyi isaan keessa jiran. Achi booda Waaqayyo gaa'ila koo haala dinqiidhaan naa xumuree baankii dabtarii hin qabu buukii hin qabu yeroon gaa'ila dhaabbadheen. Isin ajaa'iba kee waanuma isin koo keessaati. Achi amma gaa mana barumsaa isatti baradhaa naqamtee ittiin baradha diploomaan kan jiru naqamteedhaa fi ayiradha kan jiru seminariin hin qabu yeroo sana keessatti jarri ani gaa'ilaaf adeemaan jira amma yoomitti yaaddani karoora na barsiisuu jennaan sa'aatii barbaadetti barachuu dandeessaa bajeta qopheessineera naan jiran galanni kiristoosii haa ta'u isan ofii kootti kaffaladhee baradhu dhiisi naan jedhe Waaqayyo anuus hin kaffala galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Achi booda anoo amma gaa'ilaa fan adeemaa jennaan isaanoo amma yeroo gaa'ilaa adeemtu birrii hammam akka gaafatu waggaa hammam akka barattu kan hundumaa fidee kottadhanii nannaqee magaalaa naqamtee dhaqee haadha manaa koo wajjiniin makiinaa gara makiinaa 25 biiffee qophaa'ee akkuma isinitti mee ani buukiin qabu eenyu akka qopheesse jaalala namaa naa kenne Waaqayyo. Nama duratti Waaqayyo simboonaa ta'e. Addanaa ta'e sababni isaa hiyyuuman kaleessa rakkinan kaleessa gadadoo ani kaleessa keessa darbe sun Waaqayyo ulfinatti jijjiire. Asirratti waan ani hin dagatiin darbu lolaan cabsatee galee mana keenya keessa keeshaa uffannee raafna biddilibsii uffannullee hin qabne. Amma dhuguma isinitti fakkaachuu qoosaa isinitti fakkaachuu danda'a. Lolaan dhufee narra galagalee mudhii koo gadi liqimseera lolaan manuma keenya keessatti. Har'a garuu seenaan sun darbeera. Waaqayyo siree bareedaa, uffata bareedaa, jireenya bareedaa maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Obboleessa kun darba, obboleettii kun darba waan hin dabarre fakkaata. Achi booda anoo gaa'ila koo xumuree biyya asallaatti deebi'een hojjetaa wangeelaa guutuu ta'een yeroo koo kennee tajaajiluutti kan ka'e warri manaa koos hin tajaajilti hin tajaajilla gooftaan nu eebbisee. Achi booda gaa mana barumsaa macaafa qulqulluu diploomaa barachuudhaaf erganii gaa'ila xumuree asallaatti deebi'ee amma eessattan deebi'a naqamteettan deebi'a barumsaaf jechaa amma maatii koo qabadheen achitti deebi'a. Waggaa 3 guutuu sima takkaa cufee gaa Waaqayyo bajeta isaa galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Kan warra sabakaa, kan warra sinoodosii, kan warra waldaa bajetiin galle Waaqayyo kan koo sima takkaa cufe. Galanni Kiristoosiif haa ta'u. Kun maal agarsiisa? Waaqayyo abbaa qabeenyaati. Waaqayyo nama namaaf qopheessa. Waaqayyo nama namaaf kenna. Achis galee gaa nama tajaajiluu Waaqayyoon tajaajiluu hiyyees, soores, beekaa, wallaalaa, xinna, guddaa hin tuffadhuun hinuman tajaajila. Sagantaa jira qopheesh. Ani Yesuusin nan tajaajila waan an ta'eef beekaa. Gatiin koo harka. Qabeenya barbaachaan miti. Qabeenyi koo Yesuus Kiristoos keessa. Sagantaa nuu kadhadhu ishi. Sagantaa iddoo akkasii jira ishi. Sababni isaayyuu kan anaan na tajaajilu abbaan koo isaan tajaajiladha Waaqayyo. Galanni Kiristoosiif haa ta'u. Achi booda waggaa 3 yeroon baradhu sana keessatti egaa yaa Waaqayyo amma na barsiiftee waggaa 3 kunoo xumura ga'eera. Garamittan deema. Waldaan na waamtuu hin jirtu. Jarran biraa beesunoo diploomaa qacaruudhaaf humnan qabani. Humnan qabnu jedhanii xalayaanaan ga'ani. Eessattan baqadha. Eessan lixa yaa Waaqayyo. Sagalee kee na barsiiftee hin jedha Waaqayyo. Namoonnis akkas naan jedhu eessa dhattagaa? Baratteetta waldaa isa kamtu si erge? Eessatti immoo deebita gaa'e? Achitti deebita immoo isa dhattagaa'e? Namootattis yaaddoo uume barachuun koo. Anattis yaaddoo uume barachuun koo. Waldaattis yaaddoo uume barachuun koo. Garuu Waaqayyo lafa na kaa'uudha qaba. Waaqayyo lafa si kaa'us qaba obboleessa koo kadhagalee kana kan nagaa jirtan. Achi booda gireedii koo ilaalaniiti jarri akkasumaan jedha tasfaayee ati baay'ee progress yookiis immoo guddina cimaa agarsiisaa jirta. Akkaadaamii karaa macaafa qulqulluu kana keessatti Waaqayyo sammuu si baneera kana dinqisiifanna nuni
amma gara du'aatti deemaa jirra mee maal akkasii goonu barbaanna isa dhumaa nutti meedhan amma gaa yoo waaqayyo waldaa naa bane waldaa galeen tajaajila dippiloomaa baradheera waan ta'eef yoo immoo waaqayyo barumsatti na fufsiisee digrii na barsiise immoo itti fufeen baradha kan jedhu murteesse wadha digrii kana gaa seminariitti baran seminarii dhufuu dhiisaatii kolleejjii kiristiyaanaa Naqamteetti galanii barachuun iyyuu hammam ulfaata akka ta'e isin iyyuu beektu gatiinsaas beekumsisaas dandeettiinsaas garuu si ammana namaa galu sana keessatti si'a tokko kolleejjii balbala kolleejjii kiristiyaanaa Naqamtee dura dhaabadhe naqame namni jiraatee dhalatee hin du'a kolleejjii kanatu galatee ani galeen baratiin nan ajjeesin hin jedheen galanni isaaf ta'u hinduun ammayyuu kun ono barachaa man jira dubbiisa ani lee du'an kadhadhe inni jireenyatti naa jijjiire achi booda jarri akkas naan jedhan egaa okay erga barachuudhaaf barbaadde bajataan mamii fixannaan seminarii gaafan gaafadhu gara birrii 30,000 waggaatti nuuni hamma kana sii kafaluu hin dandeenyu kan semisteera walakkaa 15,000 sii kafalla isarraaf immoo akka barbaadde ta'e xumurinaan jiran warra manaa kootiin gaafan mari'adhu hubadhaagaa maatii koo wajjinan jira magaalaa Naqamtee keessa barumsa fixee achi booda finnee lafa finnee kaffallu hin qabnu kana booda waaqayyoon kadhannaan deeme de waaqayyo si wajjinan jira natu kaffalanaan jedhe waaqayyo moobaayilii saamsangiin qaba warqee haadha manaa koo kan qubeelaa farkaa qabu moobaayilii kana gurgurreeti wadha dubbii waaqayyo barachuuf jecha birriitti dabalee nan kaffalee nan dhufe seminarii clash course ingiliffaa jira waan ta'eef clash course ingiliffaa si'an dhufu utuunan hin dhufin duran boordii maqaan Yesuusiif keessatti iddootti maqaan namootaa maxxanfamuutan maqaa koo lammaffaa irratti maxxanfameen arga Tasfaayee Dagasaa Amanuu kan jedhu sagalee jecha qubee gurguddaatiin maxxanfameen arga akkasin jedheen haadha manaa kootiin waaqayyo nu dabarseera dhiisi homaattuu yaaddayin waaqayyo gatii keenya hin baasa warqees borbinna moobaayilis borbinnaan jedheen isheen kadhannaa isheetti fuftee clash course dhufee si'an dhufee clash course gibbii keessa galu waaqayyo nama tokko naa kaase kan dormii kan ji'a lamaa naa kaffalte isheen okay clash course dhufee lammaffaa baheen darbe kan semisteera tokko kaffaleen semisteera amma gaa waggaa 3 baradha teenzitti waanan xumureef theology bachelor'ii waggaa 3 barachuutu narra jiraata achi booda waggaa semisteera walakkaa xumuree semisteera waggaa 2 semisteera tokko isaa fideen kaffala calluma deen baradha maqaan koo boordii maqaan Yesuusii seminarii keessatti maxxanfamee namoota kaffaluu hin dandeenye Ariyaman jedhamee mallattoo diimaan chaappaan irra godhame dormii ingala maatiin koo Naqamtee jiru ani dormii ingala halkan kadhachaa buleen dhufee maqaa koo ilaalee akkas jedhe Tasfaayee ati girgiddaa kanarraa hojiin qabdu fayyinaaf waaqayyo addunyaarra fudhatee siin deema ati nama dilbii qabdudha qabeenya birrii kaffalamu yoo warra sakkan jiraanne bor namoota baay'ee firta yaa seexanaa dhagaye Tasfaayeen girgiddaa kanarraa waraqaan diimaa irran taa'u inni ergamaa Yesuus jedhee hin deeme amantiidhaan galanni gooftaadhaaf haa ta'u achi booda torban tokko booda ammas si'a lammaffaa maxxanfame nu ari'uuf bakka fixaniiru koreen faayinaansii murteessee nu ari'uuf faranjiin tokko biyya Ameerikaa irraa gasangasee fide waaqayyo achi booda namichi kun egaa biyya Itoophiyaa reefuu dhufa daawwachuu barbaada waaqayyo gooftaan guddaa isaan haa eebbisu abbaa koof obboleessa koo kan naaf ta'an Dr. Balaay Guutaa isaaniin yeroo baay'ee na gorsu waan ta'eef akkan jabaadhe barumsa kana keessatti darbu waa'ee jireenya isaanii dhugaa naa ba'anii na jajjabeessu waan ta'eef Tasfaayee namichi kun nama biyya Itoophiyaa keessa gara Laallibalaa isa geessu barbaada kottu wajjin haasa'i isa gargaarii nama Ingiliffa danda'u barbaadaa naan jedhan dhufee tanan Pastor John Conrad jedhama inni waldaa Luuteraan Ameerikaa keessatti Northern Lutheran keessa jirtu keessaa
Texas keessa kan jirtu keessa dhifama achi tajaajila achi booda namicha wajjin wal argine haasofne namichi utunna wajjin haasa'u xibsii na feerene maqaan Yesuus seminarii keessa teenye ilaa hubadha anatu afeera namicha akka keessummaa koo godhadhe inni na wajjin hojii isaatiif na barbaade namicho nyaata sana na wajjin nyaatee dinqisiifatee ingiliffi kee baay'ee piyuuriidha kanaan dura Itoophiyaa keessa biyya biraa deemtee beektaa naan jedhe Waaqayyo gooftaan sababa akeekaaf na barbaaduuf afaan kolleetti mi'eesse namicha booda maalidha seenaan kennaan jedhe namichi ittan hime ammuma akkan dhugaasinii ba'u kanan isattis nan hime hin boo'e namichi adiin kun faranjiitu boo'a seenaa koo dhaggeeffate tasfaa'ee baruu barbaaddaan eeyyee kottuun jedheen iddoo maqaan kootti laxxafamee jiru yookiis maxxanfamee jiru girgiddaara ilaaleela tasfaa'een ari'amuudhaaf torban tokko duwwaa qabaa inni amma sitti dhugaa ba'u waa'ee isaa jennaan dhufee ilaaleetii akkas jedhe ani murtoo tokko gochuun irra jiraata waldaa koo wajjin mari'adhee ati Waaqayyoon kadhadhu naan jedhee Laallibalaa dhaqee geessee daawwatee namichoo kana sana hin jennee hin deemne warra gartuu kadhannaa wajjin mari'atee kan waggaa 2 walakkaa iskoolaarshippii naa kenneen immoo galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u seexanaas jirtan jedhe egaa birrii sana fuudhee bayeetan yoo dhuguma dubbachuu dandeessite kottu gaala kunooti Waaqayyoo kun jedhe Waaqayyo gooftaan anarraa kan ka'e namoota 8 akka kana iskoolaarshippii akka isaan argatan maqaan Yesuus seminarii keessatti burqaa dhoose Waaqayyo amma nama 100 ga'aniiru namoonni gargaaramaa jiran rakkinni keenya lakkaa burqaa baasu qaba warra kaaniif nuuf garuu nuuf galu rakkina nutti fakkaachuu danda'a galanni Kiristoosidhaaf haa ta'u achi booda Waaqayyo gooftaan maccaa barumsa koo haala dinqisiisaatiin akka nama dilbii baankii keessa kaawwatee na barsiise Waaqayyo garamitti na geessu barbaadda yaa Waaqayyo maalidha waamichi koo maalifan baradhani macaafa qulqulluu kanan jedha Waaqayyo lafanitti si erguun beeka iddoo si kaa'uun beekan jedha naan jedha yeroo baay'ee bara 2014 si'ani macaafa qulqulluu baachilarii koo xumuruu ji'oota 6 hojii malee tajaajiluma irrattan yeroo koo kenne silayyuu Waaqayyoofan baradhaa kan na erges Waaqayyo waan ta'eef Waaqayyoon tajaajiluuttan ka'e Waaqayyoon tajaajiluuttan ka'e iddoo adda addaa konfiraansii Finfinnee keessa Finfinneedhaa alatti Oromiyaa keessa biyyoota garaagaraa afaan Amaariffaan afaan Oromiffaan deemee tajaajiluutti nan ka'e Waaqayyo na mul'isuutti ka'e tajaajila koo guddisuutti ka'e achi booda akka carraa ta'e ji'a booda kolleejjiin Lead Star kan obboleessa keenya Dr. Gammachis Buubaa nama barbaada ture waan ta'eef calluma jedhee naqee CV koo isaan biratti dorgommeedhaaf dhaqee geesse namoota maastersii qaban 2 namoota baachilarii qaban 2 dhufe ankoo sadaffaadha hundumti keenya iyyuu interview ingiliffa seeyi kallattii diddaan barreessutti kaane kankoo keessuma tokkoffaa ta'e filatamee darbe ji'ootan 9 to gara biyya ambaa hin adeemin barumsa Masters of Theology barachuudhaaf hin adeemin dursa jechaadha coordinatory theology ta'ee tanan Lead Star keessatti ofisii isaan qaban kan akkasumas secular theology ofisii 31 irratti akkan magaalaa Finfinnee taa'e coordinate onlineidhaan barsiisuu kallattii adda addaan barattoota barsiisota kan hundumaa qindeessutti Waaqayyo capacity yookiis immoo ogummaa na keessa jiru kana baasuu jalqabe nan gammadaroon barsiisu afaan Ingiliffaanan dubbadha waan ta'eef amma gaa Waaqayyo dhoosuutti ka'e isa na keessa jiru isan dheebodhaa ture san sababni isaa maasa isaatti na bobbaase Waaqayyo bakka nagaa yaa Waaqayyo anoosuma irrattan bakka kana booda of guddisa nan guddadha jedhee tanan karoora qaba garuu Waaqayyo isanon ilaallu caalaa nuuf ilaala waan ta'eef
barumsa maastersii barachuun immoo keessa kooti dubbachuutti kan ergan dhufee hojiitti galee haala hojii baree namoota wajjii wal baree kolleejjota garaa garaa baree biyya alaaf biyya keessatti communicationii namoota wajjin gochuutti qofoo barumsa barachuun kun immoo dhufe na keessa. Egaa biyya alaatti barachuun abjuudhas yaadamus namni na beeku hin jiru firri na beeku hin jiru hiriyyaan na beeku hin jiru kolleejjiin na beeku iyyuu hin jiru addunyaa kana keessatti. Kan namaaf hin danda'amne waaqayyoof hin danda'ama. Kan isiif hin danda'amne waaqayyoof hin danda'ama. Achi booda nan yaala. Akkuma namni tokko yaalu yuunivarsiitiiwwan biyya lafaarra jiranan barbaadee yaala. Seminaries dhufeen applicationii koo gashee akka isaanii maastersii illee carraa dorgomee akkan argadhuuf ammas ofii makoo kaffalachuudhaaf sababni isaa hojiirra hin jira waan ta'eef haala kanan mijeeffachuudhaaf yaada barachuudhaaf waaqayyo obsi yeroon qabaa ati iddoo kanatti miti iddoo itti barattu nan qopheessa jedha garuu eessa qilleensi hin jiru duumessi hin jiru namni hin jiru qabeenyi hin jiru attamitti yaadama waaqayyo dubbatennaan inuma ta'a waaqayyo kakatennaan lafa hin bu'u galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Biyya Ameerikaa dhagaa namni hundumtuu biyya keenya keessatti waa'ee biyya barumsaa gaafa yaadu waa'ee jireenyaa Ameerikaattiin applicationii koo erga gara yuunivarsiitii 6-7 erga dokumentii koo hundumaa namni galagaltee addana jirtaanaan jedhe iyyuu hin jiru. Egaa waan isin ajaa'ibu keessaati yuunivarsiitiin tokko na argateeti na wajjiniin haasa'e. Isaan kun Fuller Theological Seminary jedhama. Isaan kun na arganii baay'ee dokumentii nama ajaa'ibsiisu yookiis barruulee baay'ee nama gammachiisu barreessitee kana argine nuni parsantii 30 si gargaarraa 70 immoo kan keetii kana kaffalachuu dandeessanaan torbanitti viizaa si erginaa kana booda barumsa kee ji'a 6tti dhuftee jalqabdaa jedhan. Ani immoo kan nama birriina agarsiisu miti nama na amanee baradhu ani si jira naan jedhu iyyuu qabu. Waaqayyo gooftaan maccaa inni dubbannaan lafa garaasaa ga'a. Egaa kana booda attamitti barumsa gara biyya ambaa akka deemu waaqayyo achi keessatti maal akka inni godhu kutaa 7tti qabannee isinii dhiyaanna obboloota. Enna sadanga hin qabne waaqayyoof galata moo'icha nuuf laateera mootiin mootota. Enna sadanga hin qabne waaqayyoof galata moo'icha nuuf laateera mootiin mootota. Galata malee hin qabno malee janna malee hin qabno malee. Shubbisu malee hin qabno malee ilille malee hin qabno malee. Jabina fumnaanu taa'e mankabu gaarummaan saharaan nu ga'e. Keenya jabina fumnaanu taa'e mankabu gaarummaan saharaan nu ga'e. Miila keenya gaarotarraa moo'icha nu dhaabeera. Miila keenya gaarotarraa moo'icha nu dhaabeera. Ijaan dhumaa targaa nu wajjin jiraachuusaa safuusaa jennaa mirkaneeffameera baruma baraan moo'een hin jiraata. Himne fituu hin dandeenyu irratti maalameera kan samaaliin deebiifnu. Himne fituu hin dandeenyu irratti maalameera kan samaaliin deebiifnu.
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww.tevelensvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin